Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanala kiyyootii hundi keessan bagana ganaa dhuftanii bagana ganaa jiraatanii har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon walitti dachaanee jirra. Viidiyoon viidiyoo ajaa'ibaati. Dhuguma viidiyoo ajaa'ibaati. Viidiyoo yuutuubaroota hundaaf barbaachisaa ta'e yuutuubaroonni kamuu warri lafaa dhufus warri moonii ta'eerus viidiyoo isin barbaachisuudha. Viidiyoon kun maali yoo jettanii akkuma argitan viidiyoo asirratti mul'atu kana viidiyoo yuutuubii kiyyarraa jechuudha. Viidiyoo yuutuuba kiyyarratti argitan kana hunda feesbuuk peejii kiyya jalatti peejii feesbuukaa banannee peejii haaraa eega banannee booda akkamitti viidiyoo yuutuubaroota yuutuubii keenya irra jiru gara kallattiimaan feesbuuk peejii keenya irratti namni nu ilaaluu danda'a. Kun immoo faayidaan isaa tokkoffaa viyuu gaarii ittiin argattanii viidiyoon keessan feesbuuk irratti isiniif ilaalama. Feesbuuk peejii jechuudha. Peejii feesbuuk irratti illee isiniif ilaalama. Yuutuub irratti illee isiniif ilaalama. Viyuu gaarii isiniif fiduu danda'a. Hordoftoota isiniif fiduu danda'a. Akkasumallee warroota sa'aatii guuttachuuf deemaniif illee sa'aatii akka guuttataniif gahee guddaa taphata jechuudha. Even sabiskiraayibaroota feesbuuk irraa dhufanii chaanaala kan kee jalatti viidiyoolee ati hojjette ilaaluu barbaadaniif carraa argatanii jechuudha. Akka viidiyoon amma isinitti agarsiisuu deemu kuni maal goona seetanii viidiyoo peejii banna. Amma jalqaba irraa takka lamaan isin agarsiisaa deema. Peejii ni banna. Eega peejii banne booda peejii keenyaa fi yuutuubii keenya wal qabsiifna. Liinkii utuu hin taane kallattiimaan yuutuubii keenya viidiyoon kan kee ati poosti gootu viidiyoon ati yuutuuba irra poosti gootu utuu ati hin fidin kallattiimaan gara feesbuuk peejii kan keetii sii dhaqaa achirratti daawwatta jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana hunda achirratti feesbuuka peejii kiyyarratti isin agarsiisa jechuudha amma reefuma kana. Kanaaf maal goona feesbuuk peejii bananna. Feesbuuk peejii yeroo banannu warroonni feesbuuka bilbila irraas ta'ee kompiitara irratti feesbuuka fayyadamtan lachuutu akkamitti akka peejii banamu kan kompiitaraas kan bilbilaas peejiin akkamitti akka banamu isin agarsiisa. Maal gootanii feesbuuka kana peejii kan kompiitara irraa dura isin agarsiisa. Kan kompiitara irraati bakka kun isin mul'isu kana waan akka tuqaa meenuu isii jettu tana tuqxanii eegas booda peejii isii jettu tana bira gad dhuftaniiti peejii bifa kanaan gad dhuftanii peejii bantu jechuudha. Anamma peejoota dura banee jira. Kiyyootii kan jedhu kana qofaan wal qabsiisee jira. Kiyyootii kan jedhu kana jala ni jira jechuudha. Amma chaanala yuutuuba peejii biraa banna. Peejii feesbuuka biraa banneeti waliin ilaalla jechuudha. Kan bilbilaallee akkamitti akka peejiin banamu jalqaba irraa isin agarsiisa. Create new page as dhufna. Asitti mee kiyyoo tube extra kiyyoo tube extra jenna. Category education website description welcome to my channel create kallattiimaan jechuudha. Create godhannaa jechuudha. Jala kana gadi buunee kompiitara irratti salphaa baay'ee salphaa isa ta'e jechuudha. Kan kompiitara irraa yuutuubii feesbuuk peejii banuudhaaf kompiitara irratti baay'ee salphaadha. Feesbuukni kenna bifa kanaan create nuu ta'ee jechuudha. Peejii haaraa salphaa bifa kanaanii moorii kana yoo ta'u ammoo homaan jiran moorii tuqaan jira homa takka hin jiranii kan kompiitaraa bifa kanaan banna jechuudha. Kan bilbilaa ammoo bilbilallee akkamitti akka bannu isin agarsiisa. Kan bilbilaallee feesbuuka keessan jala seentu feesbuuka keessan seentu eega feesbuuka seentanii isii gubbaarra jirtu tana waan gubbaarra isin mul'atu tana tuttu peejis isii jettu tana gabbuutanii peejii waan jettu tana tuttu. Amma peejiin asirra jiru kana lamaanii peejii biraa banuu yoo barbaadde create isii jettu tanaanin seentaa jechuudha. Peejii biraa banuu yoo barbaadde asuma dhuftee create gootee peejii biraa jala kanatti karaa salphaan get started jette banattaa jechuudha. Nama peejii heddummeessee banuu waan hin barbaanneef peejiin asirra jiru meeqa
peejii lama sadii baneera waan ta'eef peejii heddummeessuu waan hin barbaanneef maal godha duuba deebi'a jechuudhaan amma kana duuba deebi'eetiin isin garsiisa. Peejii banameera amma peejiin keenya seef goona. Footoo itti galchuu kun footoo asiin itti gashita addi cover footoo illee yoo barbaadde footoo fuulduraa illee yoo barbaadde asiin itti gashita jechuudha. Egaa peejii keenya bananne amma maal godhuu qabna? Amma wanti nu godhuu qabnu tokkoffaa wanti nu godhuu qabnu kiroomii bilbila keenya irraa seennaa yookaan immoo kiroomii kompiitara keenya irraa seennaa. As booda kompiitaraa fi kiroomii illee waanuma tokko fayyadamtanii jechuudha. Qubee an barreessu kana sirriitti ni ilaaltanii FB apps.us kun isiniif barreeffame. FB apps.us waan kana akkuma jiru kanatti itti barreessitu eegas booda search bifa kanaan isinii dhufa jalqabaa. Bifa kanaan yeroo dhufu waan tanaa kun eega FB apps jettanii itti barreessitanii bifa kanaan isinii dhufa websaayitii isaa waliin jechuudha. Kanaafuu maal gootan bakka kana kilik goonee seennaa jechuudha. Kunoo asitti bifa kanaan nu dhufee jira. Bifa kanaan nu dhufee jira jechuudha. Isa bilbilarraallee salphumatti kiroomii bilbila keessanii deemtaniiti yookaan Google illee haa ta'u. Googleedhaan isin agarsiisu. Google bilbila keessanii seentu. Google eega seentanii bakka sarchii jettu kanatti maal gootanii yaa tokkuma isa YouTube irratti isa kompiitara irratti isin agarsiisaa jiru tokkuma fb.app.us jettanii itti barreessitu US. Kunuuti linkii kanuma eega kompiitara bilbila irratti eega tuttanii bifa kanaan isinii dhufa. Bifa kanaan karaa salphaa ta'een isiniif dhufa jechuudha. Eegas booda maal gootu kun asirra ishee jirtu tana tuttanii jechuudha. Kompiitara irrattis bilbila irrattis tokkuma waan ta'eef eegas booda kun linkii keessan as bira jira. Linkii keessan gatuttaniituma asii fidattu eegas booda immoo maal gootu ishee kana add app to your page. Bilbila irrattis kompiitara irrattis bifuma kanaan tuttu akkanatti isinii dhufa. Bilbila yeroo ta'e maal gootu isa tuqaa gubbaarraa kana tuttaniiti desktop saayitii godhattu. Desktop saayitii yeroo godhattan malee bifa kanaan isinii dhufu. Eega kana sarchi gootanii hanga steepii kanaa deemtanii booda maal gootu desktop saayitii irra kaa'attu. Asirratti amma peejii dura dhufe san YouTube Extra peejiin kun dhufee jira jechuudha. Peejii kanarratti gattuudheeti eegas booda maal goona additu page tab step tokko jechuudha. Eegas booda kun as biratti sekendii wayii isiniif eegaa jira. Sekendii 5 eegaa redirect isin gochuudhaaf ni eeggattu sekendii muraasa. Kun bifa kanaan isinii dhufa. Wantoonni akkanaa dhufuu dandeessi. Tanneen ofirraa eeksi gootanii WhatsApp minaamin itti galchuu barbaaddaa jetti. Waan akkanaa kana WhatsApp minaamin lakkoofsa WhatsApp kan keetii illee achirra kaa'achuu yoo barbaadde lakkoofsa WhatsApp illee asirra barreeffatta. Eegas booda seendii koodii minaamin sin jedha koodii itti gashita waati dubbiin kana ofirraallee balleessuu ni dandeessanii. Kunoo dhufe amma bifa kanaan isinii dhufeera jechuudha. Amma moorii tana yoo tuqu duratti yeroo tuqu hin hojjetu. Amma kunoo dhufeera jechuudha. YouTubein keenya wal qabataara. Ammallee hin finne. As bira dhuftan YouTube irratti kilik gootan dhuftanii jechuudha. Amma gara dhumaatitti deemaa jirra. Eega YouTube irratti kilik gootanii gara peejii biraatti isin dabarsa. Dura asirra jirra. Asirraa fuudheeti gara peejii biraatti isin dabarsa jechuudha. Kunoo peejiin keenya isa kanaa jechuudha. YouTube Extra. Amma maal gootanii as biratti waa lama gootu. Kunoo bakka kana bakka isin mul'atu bakka amma qalama dibi kana keessaa balleessitu. Kunoo bakka YouTube channel ID or playlist ID bakka jettu tana keessaa balleessitu. Maal gootanii channel kan keessan dhaxxaniiti ID isaa
barbaaddu. ID isaa akkamitti argattan? Hundumti keessanuu karaa beektan kiroomiin seentu. Egaa kiroomii seentanii maal gootanii warra kompiitara irra fayyadamu kaastamas chaanalii godhuu dandeessu. Warroonni kuuwwan immoo asirra tuttaniiti YouTube Studio keessa seenuu dandeessu. YouTube Studio deemtuu jechuudha. YouTube Studio keessa jira. ID'n chaanalii keessanii jechuudha. Amma ID viidiyoo tokko osoo hin taane ID chaanala guutuu keessanii fiddanii achirra galchitu jechuudha. Eessa argattanii ID chaanala customization jala jira. Customization eega seentanii basic info jala eega seentanii basic info jala seentanii basic info jala eega seentanii eessattu gadi buutaniiti. This is the standard web address for your channel. It includes your unique ID. Your unique ID. ID keessan ka channel keessanii asii fudhattu jechuudha. Eessa fudhattu? Ishii tana copy godhaniiti. Copy gootanii qaxxitaa fudhattanii eessattu bakka duraatti deebitaniiti channel kunoo. Bakka dura isin gaafate kanatti maal gootanii bakka kanatti paste gootu kallattii maal. Paste yeroo gootan bifa kana lakkoofsi xaxamaa wayii isin dhufa. Eegas booda maal gootu asirraa qabdanii hanga qubee U jirtu tana channel slash hanga isin jirtuutti keessaa balleessitu. Keessaa eega balleessanii maal gootan ID'n YouTube keessanii ishee tanaa jechuudha. Channel booda slash waliin keessaa eega balleessanii slash booda tajirtu tun slash booda taaftetu gara afuutti taaftetu maal taati? ID YouTube keessaniiti. Eegas booda amma waan biraa waan tuttanii qabdanii waan lama qofa sirreeffattanii jala kana gabbuutanii kun magic linkii kana tuquun hin barbaachisu. Jala kana gabbuutanii noo irra tajirtu na yeessiddeeffattu tanallee noo irra tajirtu yeessiddeeffattu dhumatti dubbiin. Eegas booda save setting kunoo save setting karaa salphaadhaan jechuudha. Save setting kunoo viidiyoon kiyya tokko dhufee asirra jira jechuudha. Kunoo viidiyoon kiyya hundisaa dhufanii asirra jiru. Kana booda namni viidiyoo kiyya kan magattuqeetuma daawwata. Linkii wanti barbaadan jiru kunoo laal taphataa jira jechuudha. Viidiyoon kiyya irra ooftee akka barbaadetti viidiyoo an dura hojjedhee kan barbaadde keessaa seentee laaluu dandeessa akkanatti bifa kanaan jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaati. Viidiyoo kana share gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraa viidiyoo babbareedaan wal arginutti carraa gaarii isin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo deebiin hin dhufa. Hangasiif nagaan naa tura. Like gochuu hin dagatinaa, share gochuu hin dagatinaa, subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha.